Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm just getting back from the protests that took place at the state capital of Minnesota. Amazing turnout. Namni ilmi nama manatti nafne amma parking and case you do so agartani. Let me show you guys how people park today. Warri mana kirtan agartani mi kuni sirsi injala mana jala kana park udah bakki hundi bakki intihar da park goto akka fete Harabar body shofu guya tidak dete oleh yang kuni for some reason it's so lalam nama kat park udah agartani mi anywhere you can park chuda kuni edmira marra kar chuda edon namni konkolata park udah bame lala sakana kat park udah you never park in your life like this, okay? Garu guya harna akatan hawas ni ittibahe wana jab so video le isa heduna kan kase boda sidifan post goda wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. So warri magala la kukes jirtani fi harda mormi motuma Trump ratiga gefa gurat hinirmatin sagale intain hawas ni bal'inan sagale isni tajira I didn't see na mota ugan bachura fi ummata ajit eddo kanatti bal'ina argabe namni keenya quba qaba quban qabu isaatu rabbabe ko ammo wanti sitti tolu hawasni bal'inaan gadi bahee sagale isa akkanatti yoo dhageessifatu demokraasiin ta'e biyya tokko keessatti mormiin tokko malee sochii barbaaddu yookiin ammoo waan siif hin taane tokko mormuu akka dandeessu ifatti jechuudha. Magaalaalee Ameerikaa hunda keessatti guyyaanadha. Magaalaan Ameerikaa takka osoo hin hafne capital cityin state hunda keessatti jechuudha bifa kanaan protesti godhamaatiin oolame. Kunis gochi keessattuu Dodge waajjirri jedhamu godhaatiin jiru. Sa'aatii meeqa jettee amma nu bira I'm not sure sa'aatii gara sa'a tokko zuuriidha sa'a zuuriiti salaata zuuriiti sa'aatii amma nu bira. So mormiin magaalaa kana keessatti gaggeeffamee mormii ajaa'ibaatii fi kan hedduu nama ajaa'ibsiisuudha. Amma laal akkatan dhaabadha gartanii akkatan black hole goone yoo gartanii anamma black ta'ee jira no maybe gidduu kanam nan baha. So kanarraa kan hafe wanti isaa wanti namatti tolu har'a laala magaalaan kun yookiin ammoo St. Paul magaalaan state capital akka jirtutti maal taatee jirti yoo jettanii guutumaan guututti magaalattiin state capital keessattuu yoo warri St. Paul jirtan from state capital all the way to the cathedral banga church cathedral sanaan gahutti jechuudha. Bal'inaan kan cufameetiin oolee hedduu hawaasni turnoutiin isaa turnoutii akka kanaa hawaasa biyya kanaan gadi bahee sagalee isaa dhageessifatu yeroo jalqabaatii fi mormii akkana mormiin godhamee jira amma durallee hanguma dhiyoo kana garuu mormii hangana turnoutii qabu yeroo duraatiif magaalaa kana keessatti argee hin agarre amma dura protestiin akka kanaa yookiin ammootu turnoutii hanga kanaa qabu hin turre hedduu namatti tola hundaafuu warroonni hirmaattan baga hirmaattanii maaliif ofii keessaniif sagalee taatanii warroonni hirmaanne mootu warri carraan kun isin bira dabre marsaa itti aanu irratti hirmaadha because hawaasi tokko keessatti biyya tokko keessatti wanti seerri mootummaan mormu jaalanni jibbinellee I'm sorry alright jaalannus jibbinus nuti probably namoonni biyya dhalannee biyya guddannee dhufne biyyi nuti ni qabna jennu biyya san ta'uu dandeetti yookiin ammoo biyya Oromiyaa jennuun sana ta'uu dandeetti. Ilmaan as dhaltan garuu biyyi isaan qaban isiitan. Jaalannee jibbines mootummaa deeggarrees dhabaannes wanti mootummaan kun murteessu wanti gaariin ilmaan keetiif ta'a dhala keetiitiif ta'a wanti hamaan mootummaan kun murteessu ammoo ilma keetis ta'ee dhala keetis waan miidhuuf keessatti hirmaachuun hawaasa sana wajjin jiraachuun waan gaggeeffamaa jiru quba qabaachuun akkaan barbaachisaadha. Kanaaf guyyaan har'aa and I'm glad to be here
dhugaa dubbachuudhaa fi viidiyooleen isaa maaltu ta'ee nama hangamtu bahee kan jedhu I'm gonna share it with you guys later. Hedduminaan jechuudha sadarkaa addaatti viidiyooleen I never seen magaalaa rakkoo keessatti miti yeroo I think yeroo Oromoonni highway 35 bara cufne sana lakkoofsa guddaa agarre jenna amma laala waan ajaa'ibaa amma hawaasa isin garsiisa amma asirra laala viidiyoo isaa booda nan share godha ammallee hangammaa maali namni kun ni deema namni kun fixatee bahaa jira jechuudha kan dhaqaa jiruu fi kan achi gahaa galaa jiru waluma qixa akkaataan namni itti deemaa jiru so Oromoon biyya kamuu keessa jiraadha eessumaayyuu jiraadha biyyi isin qabdan biyya tana clearly kana jala sararree beekuun barbaachisaadha nuti amma Oromiyaatti galuu nan danda'a anytime harka kennadhees galuu danda'a waan qabullee qabadhee biyyatti eeggalee achi jiraadhee taa'eetuma jechuudha kan mootummaa irraa waan barbaanne kan gabaallee waan bitanne baadiyyaa galtee qotattee jiraachuu dandeetta cal jettee jechuudha jiruu yoo taate sun jechuudha garuu kanaan alaa biyyi nuti keessatti ilmoo horaa jirru kuni biyyi nuti keessatti dhalaa jirru kuni biyyi nuti kana booda ijoolleen maan ta'inaa ijoolleen asit dhalattee miti ta'asitti elementary irraa guddatte biyya sanitti deebi'anii Itoophiyaa keessatti jiraachuun isaaniif akka rakkisaa ta'e ni beekna. Kuni wal mormuuf wal so'anneechuun tokkolleen hin barbaachisu. Hanga feete amantii barsiisii, hanga feete waan aadaa feete barsiisii ijoollee sanaaf biyyi isaanii biyya kana. Okay? Biyyi isaanii biyya kana. Kanaafi dhugaa dubbachuudhaa fi keessumattuu baqataan especially namoonni gargaarsa mootummaatiin jiraatan because of so many reasons jechuudha sababa gargaraatiin gargaarsa mootummaa irraa umrii dargaggummaa irraa baatee manguddoo taatee yookiin ammoo ijoollee qabaattee gargaarsi mootummaa kanaa karaa hedduun si fayyadaa jira mana qabalee keessa jiraachuu dandeettaa section 80 keessa jiraachuu dandeettaa tajaajila fayyaa isaan irraa argataa jiraachuu dandeettaa social security isaan irraa argataa jiraachuu dandeettaa wantoonni kunniin wanti namoonni kun godhaa jiranii waan kana hunda kallattiidhaan dhabamsiisuu yookiin caccabsuu yookiin ammoo siistama nuti yookiin ammoo hawaasni keenya bal'inaan irraa itti fayyadamuuf yookiin waa gochuuf hin dandeenyetu itti dhufaa jira siistama kanniin jalaa ufirraa mormachuun yookiin ammoo haala mijaawaa mootummaan kun akka uumu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Probably namoonni keenya namni hedduun Trump waggaa 4 aangoo kanarra jiraata. Homaa miti waggaa 4 booda ni deemaa jechuu dandeettan. Waggaa 4 kana keessatti daameejii inni uumuu danda'u, seera inni baasuu danda'u, lammata achi kaasuudhaa fi bu'aa bahiin bahuu danda'amu ulfaataadha. Yaadatta yoo ta'e dubartii takkittii ijoollee takkittii wal dorgommii amaanee badhaasoo at least senator keessa yookiin ammoo kongiresii keessa nadha jennee hojii gurguddaa hojjennee we failed successful ta'uu hin dandeenye qoyisii hedduu carraaqii guddaa fedhaadha ijoollee teennaaf karaa boonu barbaannet baanaan garuu akkuma amaaneen faati taayigar faati akkasumatti tashitawaa qofaati wal dorgommii garagaraa keessa seenaniitiin at least ijoolleedhaaf fakkeenya ta'uu yaalanitti yeroo sagaleen hawaasa kanaa dhagahamu nutis hawaasa san wajjin baanee lakkoofsa san keessatti uf dabaluu danda'uu qabnaadha. Sababni kana jedhuufi hedduun namaa akkaataan anamma biyya kanatti seene yoo ilaale ani clearly biyyarraa viizaa mootummaan Ameerikaa naa kennee clearly dhufe baqataadhaan hin dhufne. Hedduun namaa garuu yoo agartan iddoo sana yoo agartan dhaadannoolee garagaraa dhaadannoo muraasa qofa hawaasa iddoo sana keessa qaxxaamuruu yoo hin dadhabee heddumina irraa kan ka'e karaan ittiin dabartuun hin jirtu wanti ati arguu dandeettu waa hedduu dhaadannooleen achi keessatti hawaasni adiin kun yookiin uummanni adiin kun baqataan biyya kana ni ijaaraa jira malee baqataan biyya kana kan miidha isaa miti isa daran kan asitti dhalatee asi guddateetiin isintu miidhaa jira kan jedhu yeroo laal isaan bakka bu'anii yeroo mirga kan keetiif falmatan ati amboo mana teetteetiin sodaadhaan jechuudha sodaadhaan hedduun baqataadhaa Tiraampiin sodaatanii mana keessa teettanii manuma keessaa yookaan sagalee nu ta'a rabbitu nu jira kan jetta yoo taate rabbiin gadi bu'ee isin hin gargaaru. Wantoota hedduu biyya tana keessatti ta'aa jiruu fi fooyyessuu barbaadna taanaan harka keenya keessatti sagaleen keenya keessatti dhagahamuu qaba. Kanaaf jabaadhaa waa hedduu irraa baratama. Inni biraa kan dabarsuu an barbaadu probably guyyaa boruu miidiyaa irratti dhufa yaada jedhuun qabna. Waa'ee uummata keenya kan baale uummata riraa jechuudha.
kalee galgala xiqqoosi waa dubbannee turre I think har'a galgala wanta kaleessa galgala irraa waa jenne san irra waan nama gammachiisu ijoolleen barattoonni naannoo sanaa yookiin qeerroo naannoo sanaa sagalee dhageessanii jiranii warroonni Oromoo taatan ummata riraa kan qe'ee isaa irraa mootummaan Abiy Ahmed mootummaan Shimallis Abdiisaa bulchiinsi godina Baalee buqqisuudhaaf deemaa jiru sanaaf sagalee ta'uun isinirraa eegama. Ati ilma namaa yoo taate san ta'uu yoo baattu ammoo adda durummaadhaan ilmaan sikkoo mandoo hawaasa kanaa bakka jirtanitti sagalee ta'a. Mootummaan biltsiginnaa ummata kanarraa dhaabbachuu qaba. Hawaasni kun qe'ee sanarraa buqqee osoo opshiniin takka hin qopheessiniif fuudhanii buqqaa deema akka ummata Jimmaa Abiyyi nuun jedhe san ummanni biyya Jimmaa misooma kooriidariitiif jecha kaasaa nun gaafanne maal nun gaafanne gadhiisee deeme. Ummanni Jimmaa gadhiisee kaasaa osoo hin gaafatin humnaan itti deemameeti malee fedhii isaatiin gadhiiseetiin achi keessaa deeme yoo sooressa tokkoof lama ta'een alatti hiyyeessuun isaa dhiiga bo'aa jira jiruu hamtuu jiraataa jira. Miidiyaadhaaf jecha wanti isaan godhan soba rabbi jibbee waan rabbiin hin jaalanne ijoollee namoota tokko kolkolleen naannoo sanarraa dhalattee baatee maqaa jimmummaa qofaani mootummaa keenya ummanni keenya akkasii nuti sanyii mootiitii warri ofiin jetteetiin sirna mootummaa keessa dabarree wanti isin jettaniitiin uffaarsitan waan hin jirre dachii tanarra waan hin jirre waan hin dhalanne waan hin uumamne hawaasni keessan ammoo miidhaan ummata keessan irra ga'e guddaa akka ta'e osoo beektan aangoodhaaf garaachi keessaniif mootummaa kana warri deeggaraa jirtan akka taatan ni beekna. Kanaaf namni isin dhaga'u hin jiru kolkolloota jechuudha. Dhugaa isinitti hima warri mootummaa jala dhaabbattanii sababa dhalataa Jimmaa ta'uudhaaf Abiyyi ilma Jimmaa ta'uudhaaf afoo deemtan. Abiyyi ilma Baaleetii mitiyan obboleessa kiyya yoo ta'e Abiyyi wantoota yakka inni raawwataa jiruun waliin dhaabbachuun yakka. Rabbi biratti illee ni gaafatama. Keessumattuu namni ani amantii rabbii qaba jettu Islaamas ta'e Kiristaanas ta'e mootummaa abbaa irree waliin dhaabbattee mootummaa abbaa irree deeggartu akka rabbi itti sin gaafatu akka ittiin azabamtan. Hawaasni kun ammoo hawaasni qeessan irraa badii tokko malitti buqqee akka isin hin dhiisne beeka. Inni biraa kan dabaluu barbaadu kan Baalee kan ammoo ani dhalataa Baaleetii, ani ijoollee Baaleetii, ani sanyii Waaqoo guutuutii, ani sanyii Aadam Saaddooti, ani warra akkasii namoota akkasii sanniin irraa dhalate, siidaa Waaqoo guutuu sii dhaabuudhaan, Haaji Aadam Saaddoo sii dhaabuudhaan wanti siif bu'u hin jiru hanga hawaasni kan kee qe'ee isaa irraa buqqa'utti jechuudha. Hanga ummanni kan kee qe'ee isaa irraa buqqa'utti wanti ati argattu tokko illee keessaa hin jiru. Paarkiin amma ni ijaara jedhame. Soofumar illaa ijaaramu ni gartan. Soofumar gubbaa guyyaa ijaarame eenyutu turizimii sanarraa galii argata? Ijoollee naannoo biraati. Dhalataa naannoo biraati. Kashalabbee naannoo biraattu turizimii Baalees ta'ee albuuda Baalee keessaa ba'u irraa argata malee ijoolleen Baalee dhalatte wanti isin achi keessaa argattan tokko hin jiru. Argachuu barbaaddanii har'a irraa falmadhaa. Argachuu barbaaddanii manneen barnootaa cufaa. Cufaa manneen barnoota Baalee keessaa miti Arsii keessa jiru hundi isaa cufamee hawaasa kanaaf sagalee ta'uu qaba. Ummanni kun mootummaan kun ummata kana iddoo sanaa kaasee paarkii hawaasa sanaaf tajaajila kennu. Paarkii adda durummaadhaan ummata Baaleetiif bu'aa buusu gochuu barbaada yoo ta'e wanti inni godhuu qabu ummata sana iddoo sanaa kaasee yookaan magaalaa Goobbaatti yookaan magaalaa Roobeetti daangaa ta'uu danda'a lafa gahaa isaaniif kennee lafa qonnaa gahaa isaaniif kennee lafa horii irra dheechifatan gahaa isaaniif kennee hubadhaa gahaa isaaniif kennee yoo naggaadee ta'uu barbaadan ammootu naggaadee akka ta'anitti maallaqa gahaa isaaniif kennee manni ijaaramee mana oo'aa irraa bahanii mana oo'aatti deemu malee akkaataan amma godhamaatiin jiru mana irratti gubaa mana irratti diigaa hawaasa kana gara faatii iddoo sanaa baasaanii kuni salphina olaanaadha qaanyii olaanaadha. Ani afooshaan ijoolleen biyya kamiyyuu baa TikTokii irra kolfaa taphadhaan gafeetan garuu yeroo hawaasni keessan rakkoo keessa jiru kanatti taphni keessan hundi geemiin keessan hundi gargaarsa amma kana boodaan ummata Baaleetiif dhageeffadhaa isinitti hima. Baalees ta'ee Arsii Wallaggas ta'ee yoo ummanni Oromoo bal'inaan hawaasa kanaa gadi bahee sagalee ta'ee hawaasni kun bakka falan argannetti mootummaan kun waan fedhe yoo si godhe kana booda maallaqa guurraa gargaarsa guurraa fandii guurraa ibaluutu hidhamee ibaluun rakkatee ibaluu qe'ee irraa buqqee kan jettan taanaan wal afoo dhaabbanne. Number 1 namni gargaarsa guuruu afoo dhaabbatu ana ta'uuf deema kana booda jechuudha. Hawaasa kanaa wanti isin gaafataa jiru maallaqa boru isaan qe'ee irraa buqqaanii isaan homeless ta'anii isaan barandaa adaarii ta'anii isin gargaartan osoo hin taane har'a hawaasa kanaaf dirmachuudhaan yoo qubatellee hawaasni kun qobsuma sirrii qobsuma namaa malu qobsuma kabajaa qabdu qobsiisu yoo kan qobsiifamu irra walii galamu ta'e jechuudha yoo opshiniin biraa kan hin jirre ta'e jechuudha
Kanaan ala garuu hawaasni kun qe'ee irratti kabajamee jiraachuu qaba. Kana hojjedha. Barattoonni yuunivarsiitiilee Itoophiyaa keessa jirtan. Barsiisonni iddoo kamittuu barsiisaa jirtan. Yuunivarsiitii keessa illee dabalatee jechuudha. Abbootiin qabeenya, abbootiin gadaa, abbootiin amantii, hayyoonni Oromoodha. Haati siinqeedha. Dubartiin dargaggoon Oromoodha. Hawaasa riraatiif sagalee taataan. Yaamicha kooti guyyaa boruu ammootu yoo rabbiin nu gargaare bal'inaan OMN irratti ni dhufna jedhee abdiin qaba. Boru walitti deebina har'arraa eegalaati ammoo barattoonni mana barnoota amma laala agartanii bakka anama protestii irraan dhufe namni kamuu dhaadannoo mataa isaa barreeffatee iddoo sana argame namni kamuu jechuudha namni kamuu dhaadannoo isaa barreeffatee iddoo sana argame Tiraampiin morma garuu hawaasni keenya yoo qe'ee isaa irraa ummanni riraa abbaa warraa 200 220 ta'u hanga ta'e nama 20 seenaan ala Oromoon akkamitti buqqifama yeroo hawaasa Finfinneetiif gumaan yookiin kaasaan kafalamee fi lafarraa kaasan Oromootti yeroo dhufu bilaashumatti bade asii kan jedhamuuf maali wantummaan kun maal Oromoon qe'ee isaatii fi afuraamaan isaaniin malu Oromoon qabeenya isaatii fi kaasaan isaaniin malu ilmi isaa yoo du'e gumaa argachuun isaaniin malu moo namni Oromoo jedhamu yeroo biyya bulchullee ta'e zamana Haile Sillaasee lafarraa kaasanii irboosiisoodhaan irraa fudhatan. Hawaasni keenya tama qotuyyuu harka tokkorraa sadirraa harka tokko harka afurraa harka tokko gabbaraa ture. Hadha yeroo Oromootu biyya bulcha jedhanitti. Yeroo nama Oromoo Oromummaa fi himatuttu bakka bulcha jedhanitti. Akkam yoo ta'u hawaasni qe'ee isaa for centuries erga lubbuun isaa uumamanii achirra uf argan irraa cal'isaatuma ka'aa buqqaa asii deemaa jedhama. Akkamitti jedhama kun? Kuni qaanyi olaanaadha salphina olaanaadha. Silaa mootummaan kun osoo beeke osoo aantummaa saba kanaa agarsiisuu barbaade hawaasa kanaa mana barumsaa bareedaa standardii isaa eeggate ka ijoolleen isaaniillee boru barataniillee sadarkaa guddaa itti gahan iddoo addaa itti dhaqqaban biyya sana bulchuudhaaf illee ijoolleen achi keessaa ittiin ba'uudha abdii gahaa itti horataniit ijoollee sana iddoo sanarraa hawaasa iddoo sanarraa kaastee qobsiiste waan tokko garuu wanti raawwatamaa jiru sanii miti nama dhagahamaa nama guba mee yaadadha qe'ee abbaa keessanii irraa mootummaan kaasee abbaa keessan facaasee haadha keessan facaasee deemii homaa asiin qabdu yoo siin jedhame maal jechuudha it is so sad hedduu namatti dhagahamaadha hedduu hamileen nama tuqamaadha bakka biyya qabaa lafa qabaa wanta ati jettu akka hin jirre si garsiisaa jechuudha yeroo tokko ijoollee gara biyya Arabaatti baqatan kana dhiiraa fi dubartii garas baqatanii humna isaaniitiin ashkara ta'an mana hidhaa keessa dhumatan galaana keessa dhumatan kanaan biyya keessan irraa maaf baatanii ta'a biyya keessan irra jiraadhaa yeroo jennuun warroonni biyya alaa kana jirru yoo isa kan agartu ammoo si dhagama akkam ta'anii ijoolleen sun biyya san taa'uu danda'ani ijoolleen sun biyya san gadhiisanii bahuudhaa fi dhugaa qabu waan jedhu irra keessa kanaaf adara Daani'eel Waashoo na dhagaa jirta mootummaa sanaa wal dhageettan harka sol keessaa qabdan rabbi laalaa itti dubbadha mootummaa keessan gorsaa dhugama isinitti maan mootummaan Oromoo qe'ee isaa irraa buqqisee abbaa warraa ganda guutuu biyya guutuu for centuries keessa jiraatan buqqisu abaarsa malee eebbiin argatu hin jiru hiriirri hadhaa dirqiidhaan bahaniitiin deeggaraa jedhan kun hawaasni kun bifa kanaan osoo rakkatu hawaasni kun qe'ee isaa irraa yeroo buqqifamu hawaasni sun gadi bahee deeggarsa mootummaa kanaan fedhiidhaan godhee yoo kan jedhamu taate ni beeyna deeggarsa biyya san keessatti godhamu deeggarsa amma Jawaariin mormuudhaaf yaada Jawaar kaasaa ture mormuudhaaf waan maarroon faati bosona keessaa kaasan mormuudhaaf waan dhaabbileen kana mormuudhaaf hiriirri godhamu gatii wayituu hin qabu hiriirri godhamu silaa hiriira ummata sanaaf dirmachuuti kan godhamu qabu biyya san keessatti dhugaadha Umar kanaaf adara namni isinitti dhagahamu raajiinis you became a king of TikTok waa'ee ummata riraa kanarraa please TikTok irratti namni hedduun zamana kana miidiyaa san irratti deebitee jirta
I know you are working so hard. Please hawaasa kanaaf sagalee ta'a. Hedduun keenya sababa mormitoonnummaan dhaabbileen siyaasaa Oromoo ofii isaaniitii wal mormanii fi bakka mormitoonni ofii isaaniitii wal mormanitti mootummaa mormuunis gatiin qabu. Hawaasa Oromoo wal ficcisiisuu ta'a jennee miidiyaa kanarraa uf dhaabne, uf qabnee uf teessisne. Kanaaf adara warroonni miidiyaa irra jirtan hawaasa kanaaf dhugaa jiru dubbadha. Uummanni Baaleen tan kaleessa barattoonni yuunivarsiitiidhaa bosonni yeroo Tigreen biyya bulchitu bosona Abaa'oo keessa jira jettee yeroo isiin gubde barataan yuunivarsiitii hedduun isaanii yuunivarsiitii barumsa dhaabeetiin iddoo sana dhaqe har'a lafti sun waan namni keessa jiraatuuf malee lafa qullaa taatee fi miti wanta akkasii dhaqame. Har'a qeessan keessaa mootummaan uummata buqqisaa kaasaa tokkoon maletti haala mijeessuu tokkoon maletti uummata isaa buqqisaa jira. Hawaasan qeessan irraa buqqisaa jira. Kuni baay'ee nama ulfaata. Biyya akka Oromoon hin qabne nama agarsiisa jechuudha. Amaarrillee akkasuma nu buqqisaa ture. Ilmaan Goobanaallee akkasumatti buqqisaa turan. Hadda ilmaan Oromooti kan jedhamanillee yeroo akkanatti hawaasa keenya buqqisan hedduu nama ulfaata. Hedduu nama dhagaa. Hawaasni sun mormataa jira. Garuu hawaasa sana rasaasaan fixan ta'ee hin beeknu. Garuu hawaasa sana uf duuba deebi'an fakkaatu mootummaan kun. Hawaasni sun akka uf duuba qeesaa irraa akka buqqaane kan gochuu danda'u ammoo uummata Oromootii fi deeggartoota mootummaa kana deeggaranidha. Baalee qabnaan gatiin qabu. Baalee kan tolte, Baalee kan bareedde Jeneraal Waaqoo Guutuu, Haaji Adam Saaddoo, Huseen Bunee, Aliyyi Cirrii namoota kanaan. Namoonni kun ammoo as keessaa bahani. Hawaasa isaan kaleessa qe'ee isaaniitii irratti nafxanyaan isaaniin buqqisuudhaaf qawwee fudhatanii xiyyaaraan warra lolaa turan sana har'a yoo shanyiin sun qe'ee isaa irraa haa buqqaatu jedhamu nama dhagahama. Hedduu hamilee nama cabsaa. Kanaaf warroonni miidiyaa irra jirtan kamuu hawaasa kanaaf sagalee haa ta'an. Hawaasa kanaaf sagalee ta'uu yoo amma hin dandeenye I think guyyaa hawaasni kun qe'ee sana irraa buqqa'e gargaarsa walitti qabnee akka amma dura baratame sanatti deebisnee uummata san qubsiisnaa. Hawaasa bir'aatuu kana booda kanatti callisnee ka bir'aatii waa goonaan ana natti mul'attu yoo dhugamatti borullee hawaasa Oromoo sadarkaa kamuu biyya kamuu naannoo kamuu jirutti dirmanna kan jennu taate har'a uummata riraatiif uummata aanaa Goobbaa magaalaa Goobbaa jalatti mootummaan buqqisaa jiruu fi haa dirmannu dhaamsa kooti. Sheekonni illee sadarkaa kamiituu jaarmiyaaleen ilmaan sikkoo mandoo keessattuu jechuudha. Feetan masgiida qabaadhaa, feetan charchii qabaadhaa. Feetan protestaantii ta'a, feetan ortodoksii ta'a, feetan musliima ta'a, feetan waan feetan qabaadhaa. Iddoo dhaabbattanitti yoo waan kana ajandaan godhatan taate an dhugaa isinitti himaa Rabbi isinitti argu isinin jedha. Rabbi isinitti argu. Yeroo hawaasni keessan buqqa'u hawaasa keessaniif du'aa gochuu yoo ka sodaattan taate, hawaasa keessaniif sagalee ta'uu kan sodaattan yoo taate Rabbi isinitti argu. Dhugaa isinitti himaa Rabbi isinitti argu. Hawaasni sun har'a buqqee qe'ee irraa haalamaa keessa jira. Aangawoon hayyoonni siyaasaa abaa'oon hawaasa sanaaf dubbachuu hin dandeenye boru ganama hawaasa sana bakka bu'uu hin danda'u. Hawaasa sana bira dhaabbatee na filaa jechuu hin danda'u guyyaa waa dhufan. Feetu abaa'oo woboo ta'i, feetu abaa'oo Daawud Ibsaa ta'i, feetu kafaa'oo Mararaa ta'i, feetu hayyuu Oromoo kamuu ta'i. Yoo dhugamatti hayyuu Oromoo taatan. Amaarri maal jedha beektanii? አንድ ለአማራ ለሁሉም አማራ ሁሉም አማራ ለአንድ አማራ jedha. Nuti Oromoon garuu hawaasa qe'ee tokko yeroo qe'ee isaa san keessaa buqqifamu callisnee itti ilaalla. Maaliif mootummaan misoomaaf buqqisaa jira? Jira keenya misoomaaf handhuura abbaa keetii Oromiyaa irra dhalatte fakkii gaafii takka sinaa gaafadhu. Ethiopia is a part of Africa walii gallaami kan. Ethiopia is a part of Africa. Mootummaan Afrikaa dhufee mootummaan Afrikaa hooggantoomanii qabaatanaa jennu dhufee ummanni Itoophiyaa kuni albuuda dachii addaa Itoophiyaa keessatti arginee jirra. Ummata Itoophiyaa kana buqqaati Afrikaa ittiin misoomsinaa yoo gaafiin kun kan jedhu yoo ta'e. Do we think Ethiopia will let to do that? Because maal jenna Itoophiyaan biyya of dandeettee maal dandee gochuu hin dandeettu jenna. Kanaaf akkasuma bulchaan godina Baalee araddaa tokko hawaasa araddaa tokko asii buqqaa badaa isin
as keessatti uraniumitu argame as keessatti diamonditu baya as keessatti gold it as jalaan ba'uuf deema as keessatti jaldeessa horsiisnee madda turizimii goona jedhee hawaasa sana dhufeetuma cadhisee marii hawaasa sanaatiin ala buqqiseetiin deema taanaan kanaaf wanti hawaasa kanaaf hafee waan hin jirreefi adara Oromiyaan godina Baalee ka'ee buqqisuu hin danda'u Shimallis Oromiyaa buqqisuu hin danda'u Abiy Oromiyaa buqqisuu hin danda'u Afrikaan gamtooman waldayni gamtoonni yuuniyeeniin Afrikaadhaa ammoo Itoophiyaa buqqisuu hin danda'u relatively ganda tokko keessaa oorruu nama tokkoo mana barumsaatiif yoo barbaadan akkatti fudhatantu jira osoo san hin guunne garuu hawaasa keenya buqqisaa jira waan ta'eef adara mee hawaasa kanaaf sagalee ta'a kana ta'uu taabannaan wallahi rabbi isin hin dhiisu osoo dhageettan dida'aa jirtanii osoo dhageettan hawaasa kana callisaa jirtanii yoo tanamaatii walii dhabne tarabbiitii walirraan dhabne deem hawaasa keetii sponsor Ameerikaa gaafata inni tokko ammoo as keessa aboo buleeso deem galii kunoo qe'ee irraa si buqqisaadhanii hawaasa keenya qe'ee irraa buqqisaadhanii qe'ee keetiif falmadhu Ameerikaa maal irraa goota kaas jiru yoo areemaan gabrummaan kana beektanii namni qe'ee isaa irra taa'u yoo dadhabu biyya namaa hawwa hawaasni sun har'a osoo achi fuudhanii Ameerikaa fidanii gammachuu tokko yeroo qe'ee kan kee keessa jiraachuu ati dadhabdu wanta ati ittiin jiraachuu dandeettu maali rakkisaadha hedduu nama dhagama hedduu wanti dhagamaa jiru wanti godhamaa jiru waan balaadha wallaggaa waggoota arfan shananiif tuma abbaan waggaa torba almost waggaa 8ffaadha yoo waggaa Abiyyi dhufee wallagga nagaan argan walloo nagaan argan karrayyuun nagaan argan gujiin nagaan argan arsiin walakkaan lafa nagaan argan Harargeen dhiyaa lagan nagaan argan tuulamni nagaan argan okay garuu kan inni kun ammoo waan addaati inni reeraa kun dhugamatti waan addaati reeraa faa dirmannu hawaasa naaf sagalee haa taanu ulfaadhaa galatoomaa naaf jiraadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.